خداي أكم ساعة سو بيجل سنجاني مالف قلتاتي ما فدي me I don't care about money. The only thing to care is love. You understand me? Yeah. It's truth. Yeah. Ani jaalala ummata biyyaatiin dhukkubsadha malee Ingiliz keessatti akkuma namni hundi beekutti dhukkubni jaalala ummata sanii yeroo natti ka'e onnee tiyya nama raachee namummaa keessaa na baasa. صح yeroo dhukkubni sun natti ka'e nama keessaa na baasa. dhibee saniis mootummaan Ingilizaa galatoomu rabbii biyyaa isaa galatoomu na wal'aana doktaran qaba. Kana miti rakkoon kiyya. Rakkoo maallaqaa maarriyyoo Khadiir qabsoo Oromoof qabsaawee mana bitaa fi konkolaataa bitaa fi maallaqa kennaa fi waan jiru kanatti namanu qabsoon qooda qabdi malee seenaa qabdi malee mindaa fi qarshiin qabdu. Saba kiyyaaf qarshiidhaan osoo hin taane kan hin qabsaa'u wareegama lubbuutiin rakkoo ani ilmoo hiyyeessaatti ittiin guddadhe. Siigalee dhimmi koo dhimma dhuunfaa kootiitii miti. Wanni itti biyyaa binees wanni itti galuuf jaalala uummata kiyyaatiif kutaa hundarra deemee ilmaan Oromoo kan onneen tiyya qalbii ijoollummaatti kana tuqamte kana isaan laaleetti obsuudhaa fi oomisha kiyyaas laaleetti gammaduudhaa fi otuma hin galee gaafa rabbiin jee. Kanaaf kagali jees kan galin jees